Kakuhara gara warra Ibroota boqonnaa 10 Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 35 amma 39 walii wajjiniin dubbifnaa baafadhaa. Hamma isin gara warra Ibrootaa boqonnaa 10 baafattanitti torban darbe wanta barannee riikaap godhaa daqiiqaa tokko gidduutti. Akeeka Waaqayyoo akkamittiin iddoodhaan akka ga'uun danda'amutu baranne torbanarraa yaadatoo ta'e. Innis maanni formulaan isaa waan lama ture. Akkamittiin akeeka Waaqayyoo iddoodhaan keenya? Wanta lama duwwaadhaan. Tokko maaloodhaani? Amantii keessa jiraachuu. Inni lammataa immoo cubbuurraa fagaachuu. Mee jedhame? Amantii keessa jiraachuu, cubbuurraa fagaachuu. Namni amantii keessa jiraachuudhaan itti aansees immoo cubbuurraa fagaachuudhaan akeeka Waaqayyoo fiixaan baasa. Ameen. Har'a immoo maal ilaallaa? Amantii keessa jiraachuun kun maal barbaada? Konkolaataan karaarra adeemuudhaaf maal barbaada? Gaazii barbaadamti. Elektiriikii boba'uudhaaf paawuriin isaa duuba jiraachuutu irraati. Maayikiin tokko dhimma itti ba'an kun paawurii qabaachuutu irraati. Namni adeemuudhaaf hojii hojjechuudhaaf maaltu nyaachuutu irra jiraata. Namni amantii keessa jiraate akeeka Waaqayyoo iddoodhaan ga'uudhaaf immoo baseline kan ta'e jalaa kan barbaachisu waa tokkotu jira. Isatu walii wajjin ilaalla. Ameen. Amma baafattanii itti deeman yaadan dubbifna walii wajjiniini. Gara warra Ibrootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 35 hamma 39 maqaa Kiristoos Yesuusiin nan dubbisaa akkas jedha. Ammas amanachuu keessan isa gatii guddaa qabu hin gatinaa. Amanachuu keessan isa gatii guddaa qabu hin gatinaa. Jaalala Waaqayyoo gootanii isa Waaqayyo abdachiise argachuudhaaf obsaan danda'uun isin hin barbaachisa. Caaffanni qulqullaa'aan yeroo xinnoo isheetu jira, inni dhufuuf jiru sunis in dhufaa malee hin turu. Inni qajeelaan kan kooti amantiidhaan jireenya dhugaa in argata. Namni yoo dugda anatti gate garuu garaan koo itti hin gammadu hin jedha. Nuyi warra amantii qabanii fi warra lubbuu isaanii oolfataniidha malee warra badiisaaf dugda isatti gatan miti. Ameen. Hin kadhanna Waaqayyo. Hojii ergamootaa irratti waa'ee Phaawulos kunatti yaadatama yeroo kadhannaa kana kadhannu. Innis maanni Phaawulosiin Waaqayyo ergaa utuu dhaqaa jiru Phaawulos exactly seenaa Waaqayyoo keessatti, seenaa saba Waaqayyoo keessatti Yoonaas irra waanti ga'e Phaawulos irra ga'uudhaaf ka'e. Waaqayyo Phaawulosiin ergaa Waaqayyo erge fiixaan baasuuf Phaawulos adeemaa utuu jiruutu dha'ichi bishaanii ka'ee, dha'ichi galaanaa ka'ee markaba raase. Namoonni caccabuutti ka'an, markabni hurraa'uutti ka'e, namoonni yaadda'uutti ka'an. Yeroo kana Phaawulos waa tokko jedhaa inni eegaa ture gaafa iddoo sana dubbisu. Innis maanni yaa Waaqayyo kan na ergise miti maaliif gufuun na fuuldura jiraatire? Wanta isin dhibu Phaawulos kana hin jenne. Daa'um sagalee isaa ol fudhatee al tokko dhaggeeffadhaa attentionii keessa naa laadhaa jedheen. Ani nama Waaqayyooti. Mee ani nama Waaqayyootidha? Ani nama Waaqayyooti. Akeeka Waaqayyoon fiixaan baasuuf deemaa jira. Isa torba har'aa baranne. Akeeka Waaqayyootu narra jira. Waamicha Waaqayyootu narra jira. Hojii Waaqayyootu na wajjiniin jira. Waaqayyootu dhimma na biraa qaba. Waaqayyootu na ergee. Waaqayyootu na wajjiniin jira. Humna Waaqayyoo, ayyaana Waaqayyoo isa dhimma baasutu jira waan ta'eef ayyaanni Waaqayyoo inni dhimma baasu na wajjiniin jiru kun immoo gufuu fuuldura keenya haxaa'uu hin danda'a. Dhibee kaasuu hin danda'a. Qilleensa kana gabgochuu hin danda'a. Hin yaadda'inaa nagaadhaan ceenaa jedhanii. Jarri garuu maal jedhanii? Ishoo bakka kana nutti himtee bar tokko seenaa saba Waaqayyoo keessatti, bar tokko waa'ee ergaa Waaqayyoo keessatti namichi tokko ture. Sababa isaatii fi namoonni bishaan keessatti kan nyaatamuuf turan.
isa booddee isa qabanii galaanatti gaafa gad darbatanii nagaa argatanii namicha kana galaana keessa buufnaa nagaa argannaa jedhanii yaadan. Amma yeroo kana abdii kutachuu irra turre Phaawulos. Maali yaa Waaqayyo situ na erge yoo ta'e maaliif saba kana gabii gootu jechuun danda'u ture? Hin jenne hin obse ammas tira kanaan maal jeeni ilaahan nutti hima nagaadhaan ceetu waa'ee isaa lafa kootiif jamanatti dhufnaanani. Haa ta'u iyyuu malee achi keessatti Phaawulos irraa waan baritu waan tokkotu jira. Obsa qaba ture Phaawulos. Obsa qaba ture. Hin obse. Yeroo isaanii gaarii waan inni kenneef sana hamaatti deebisanii lubbuu isaa balleessuu barbaadanii hin obse. Dhumarratti arrabni isa nama abaaramaa jedhe dhaqee gaafa galaanachaa maal jedhaniin haa bara seenaa keessaa Waaqayyo bifa namaa uffatee nama keessa adeemaa namichi kun Waaqayyo irraa si kaayanii. Hallelujaa. Hallelujaa. Maal jechuudhaan barbaade formulaan ittiin akeeka Waaqayyoo fiixaan baasan torban darbe barumsa torban darbeetiif ammaa wal qabatee jira kanaafani. Akeeka Waaqayyoo akkaataan itti raawwatanii onlaayinii jira ilaaluu dandeessu. Maaliidhaani? Wanta lama. Amantii keessa jiraachuudhaan. Cubburraa immoo fagaachuudhaan. Kun hundumtuu kan inni ta'uu danda'u bu'uurri isaa har'a kan nuti barannu waa'ee obsaati. Obsuudhaan. Obsa qabaachuudhaan. Obsa akka uffataatti uffachuudhaanitu namni kana fiixaan baasuu danda'a. Namni obsa hin qabne amantii qabaachuu hin danda'a, amantiitti jiraachuu hin danda'u. Namni obsa hin qabanne amantii jalqabuu hin danda'a, amantii fiixaan baasuu hin danda'u. Sagaleen Waaqayyoo kanaaf maal jedha? Namni hamma dhumaatti dhaabbatu hin fayyaa jedha. እስከ መጨረሻው የሚጸና እሱ ይድናል። ከናፍ ጋር namni obsa hin qabne amantii jalqabuu danda'a, xumuruu hin danda'u. Namni obsa hin qabne kaachuu jalqabuu hin danda'a, fiigicha isaa jalqabuu hin danda'a, garuu hin dhaabu. Nama tokkotu jira nama beeku. Yeroon kutaa kudhan baradhu kutaa kudhan barata ture. Yeroon kudha lama fixee kutaa kudhan barata ture. Yeroon kooleejii galee kutaa kudhan barata ture. Yeroon hojii jalqabee kutaa kudhan barata ture. Isiniin gabaabsalee gadda gaafan bilbilee abaluu jiraatee gaafan kutaa kudhan barataa naan jedhu. Innaa deebiin jettiin innaa akkamitti beektu nama naasisanii waan jechi. Yeroo hundumaa gurbichi nama cimaadha. Fedhii barumsaa baay'ee qaba. Yeroo obsan qabu. Hin jalqabaa yoo tokko deebiisa. Akkaataa inni tamma kana kutaa kudhan baratanii xumuran. Waggaa lama booddee immoo kutaa kudhan itti deebi'e ammas maaliif xumuruu qaba qoda tokko dhaquudhaan miti. Waa wanti inni tokko itti dhufa hin dhiisa. Eessa jira amma gurbaan kun kutaan kudhan jira. Wanta isa waa'ee gurbaa kanaa gaafan yaadu baay'een keenya adeemsa amantii qabnu irratti akkasi. Jabaannee mooraaliin nuu dhufe jalqabne deebinee itti dhiibna. Amma deebinee immoo jalqabna deebinee itti dhiibna. Ammas deebinee immoo jalqabna deebinee itti dhiibna. Obsa dhabuudhaan kan ka'e namni akeeka Waaqayyoo iddoodhaan ga'u miti jalqabee numa dhiisa. Waaqayyoon waa gargaaru. Mata dureen lallaba kooti Waaqayyoon obsaan eeggadhu. Mejedha kan? Nama ollaa keessanitti miti ofuma keessanii qilleensa kana irratti jedha. Waaqayyoon obsaan eeggadhu. Haleluuyaa. Yaa namummaa koo Waaqayyoon obsaan eeggadhu. Iddoo kana lafa dubbifne irratti mee lakkoofsa 36 deebisee dubbisa. 36 duwwaa. Ibroota 10 lakkoofsa 36. Jaalala Waaqayyoo gootanii isa Waaqayyo abdachiise argachuudhaaf obsaan danda'uun isinin barbaachisa. Wanta Waaqayyo si abdachiise jira moo hin jiru? Jira. Waaqayyoo kiristaanotatti hinuma dubbata. Wangeelaan itti dubbata. Abjuudhaan itti dubbata. Karaa raajotaa itti dubbata. Karaa kadhannaa itti dubbata. Faarfannaadhaan itti dubbata. Bara si'anaa keessammaa karaa itti Waaqayyo dubbatu. Isa Kiristoos Yesuus warri na duukaa jiranii yoo callisan iyyuu dhagoonni kun hin dubbatu isa jedhee baratti raawwachaa jirudha. Silkiin keessaniin isinitti dubbata, televizyiinaan isinitti dubbata, yuutuubiidhaan isinitti dubbata. Karaan ittiin Waaqayyo namatti hin dubbanne hin jiru. Rakkoonsaa dubbii Waaqayyoo miti.
rakkoonsaa yaa lafaa dubbii waaqayyoo dhaga'ii sana malee. Dhaga'uu duwwaammoo miti gootuu dubbichaa ta'uudha malee gootuu dubbichaa ta'uudhaaf egaa obsatu barbaachisa. Kanaaf amma bara si'anaa kana keessa mee maqaa namaa sin dhayinaa garuu yaada keessan keessatti hangafoota keessan kiristaanaatti hangafoota keessan ilaalaa mana waaqayyoo keessatti hangafa kan isiniif ta'an umuriyaa miti. Isiniin dura kiristaana ta'uu isaanii warra sin beektan warra immoo bu'aa hin buufne jechuma ta'an rakkoon isaanii maal beektu? Obsa dhabuu. Obsa dhabuu. Kanaaf egaa Phaawulos iddoo kanatti maal jedhaa? Irra deebi'een dubbisa. Jaalala waaqayyoo gootanii. Maaloo? Jaalala waaqayyoo raawwattanii. Isa waaqayyo abdachiise argachuudhaaf. Isa waaqayyo abdachiise argachuudhaaf beesiinsaa jaalala waaqayyoo raawwachuudha. Jaalala waaqayyoo raawwattee isa waaqayyo si abdachiise immoo argachuudhaaf harkaan gaachuudhaaf obsaan danda'uutu si barbaachisa. Yeroo baay'ee wanti obsa nama fudhachiisu baay'eetu jira. Jireenyi namaa obsa nama fudhachiisa. Inni sila gara mana waaqayyootti waamayyuu obsa si fudhachiisuu danda'a. Lallabaan obsa si fudhachiisuu danda'a. Tajaajilaan obsa si fudhachiisuu danda'a. Hojii dhumtii jireenyaaf namni ittiin fiignu obsa nama fudhachiisuu danda'a. Day to day wanti obsa nama fudhachiisu baay'eetu jira. Haa ta'uyyuu malee hafuuratti waaqayyoorraa kan namni abdatu yoomitu inni waaqayyoo baroottan keessatti naaf kakate iddoo naaf ga'a kan jedhu obsa qabaachuudha qaba. Waaqayyoon waa gargaaru. Kanaaf egaa lakkoofsa sadii waan dubbadhee dhaabaa wan jaalala waaqayyoo raawwachuuf isa waaqayyo si abdachiise argachuuf obsa qabaadhu. Number 2. Akkaataan ittiin obsa argatan immoo system ni qaba. Electric power argachuudhaaf you have to hook it up to the main power. Miti? Elektrikii mana keessa jira, ampuliin jira, switchiin isaa jira, laayiniin isaa dhaqee elektirikiitti plug in ta'an ilaanaan waa'ee baasaa niti baattu. Waa'ee hin baasu. You have to plug into Jesus Christ. Obsaan akeeka waaqayyoo fiixaan baasuudhaaf Kiristoos Iyesuusitti plug in ta'u. Yookiis immoo maal jedheen barreessee Kiristoos Iyesuusitti ija hin buqqifate. Namni Kiristoos Iyesuus ija kaawwate gufuu isa fuulduraan argu. Hin argu. Nan yaadadha al tokko adaadaa kootu namni guddaan tokko dhaqee maal jedhaaniini ani koo sinin komadhee meennaani akkam jedhanii adaadaan koo sinin komadhee baay'ee isinitti gaddee isinii gallee kanaafan isiniin odaa ture minnaan gaarummaan isaa adaadaan koo akkasii ittiin oduun barree annooma barreen jennaan yaartiin deebite yaarte maaltu sin aarsee amma immoo jennaan oddeen koo lafatti badeera nama akkasii waa hin ture maa ichi barbaadeetanii Actionin jaartiin fudhachaa jirtu akka adaadaan koo maaliif jettee isee gaafachuu adaadaan koo garuu isa nagarre. Maal jechuudha barbaade namni Kiristoos Iyesuus irra ija kaawwate gufuu isa fuulduraan argu. Gufuu isa fuulduraan agarre taanaan immoo gufuuchumarra dabarta. Ameen. Irra jettee dabarta. Gufuu sitti hin ta'u. Isteeppii sii ta'a malee. Ameen. Kanaaf egaa Kiristoos Iyesuusitti ija buqqifate. Maaliif Kiristoostu amantii keenya maal godhe? Jalqabe. Isatu amantii kana jalqabe. Amantii keenya isaan jalqabame. Isatu immoo xumura. Nu ija irra kaa'achuu duwwaadha. Kiristoos Iyesuus amantii keenya jalqabe. Isatu immoo fiixaan nuuf baasa. Inni immoo obsa barbaada. Innis immoo kan raawwate. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irraa isin dubbisaa dhaggeeffadhaa. Yesuus isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanatti ija hin buqqifannu. Irra deebi'a. Yesuus
isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanatti ija maaliin godhu hin buqqifannu. Inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedhee gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedhee fannoo irratti du'uu isaatii fi yeelloo isarra ga'ee homaattiyyuu hin lakkoofne. Let me put it this way. Kiristoos Iyesuus amantii keenya jalqabee inni fiixaan baasu gammachuu fuula isaa dura jiru, gammachuu fuula Kiristoos dura jiru maali? Nuti ijoollee Waaqayyoo ta'udha. Kanaafi ba'aa nurra jiru nurraa fuudhee, abaarsa nurra jiru nurraa fuudhee, rakkoon nurra jiru nurraa fuudhee, jibbaa nuyiif Waaqayyoon gidduu jiru, gadda Waaqayyoo ilma namaatti gadde nurraa fuudhee, abaarsa keenya nurraa fuudhee, fannoo irratti dhiphatee du'uudhaaf isa jedhu sana cinqiidha moo cinqiin turre isaaf? Maaliif Kiristoositti kun cinqii ta'e beektu? Torban darbees dubbadheera caafii kana. Maaliif Kiristoositti kun muddaa ta'e? Maaliif cinqii ta'e beektu? Foon uffatee jira. Bifa waaqayyummaatiin hin mul'anne, bifa namaatiin mul'ate. Foonuma namaa kana qabatee jira. Akka keenya hin nyaata hin dhugu ture. ክርስቶስ ኢየሱስ ፍጹም እግዚአብሔር ፍጹም ሰው ነበር ስለተገለጠ ዋቀዩ ከናፍቃ አባርሰከ ስራፉ ዴቱ ፈኖርት ጋፈዱ ድንቂ ከነ ከሰ ጋፈ ደርቡ እትነጋም ነምጂ እትነጋም ወራንሰ ደበሚቲ ወራንሰ ቀበቱረ አተው የመለ ገመቹ ፉልድረሳ ጅሩ ሰር ኢጀካ ወቹ ዳሪቶ ኢሰከና ሆማቶ ይለኮም የተገለጠ ዋቀዩ Kiristoos abaarsa keenya nurraa fuudhee duwwaa miti. Iddoo akkas ta'e salphaadha. Abaarsa keenya ofirra kaa'e. Nurraa fuudhee gadi miti. Ofitti fudhate. Yeelloo keenya ofitti ofirraa hin yeelle. Meerra deebi'ee dubbisa. Akkas jedha. Yesuus isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanatti ija hin buqqifannu inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedhee fannoo irratti du'uu isaatiif yeelloo isaa irra ga'e homaattuu hin lakkoofne obsaan fannoo irratti du'uun danda'e. Obsaan eeggannoo gubbaatti amma mosma obsaan kana danda'e eenyutu? Kiristoos Iyesuus. Kanaaf egaa obboleessa koo dhaamsi ani siif qabu ergaan irra siif qabu maanni obsaan danda'e. Obsaan danda'iiti Waaqayyoon eeggadhu. Ameen. Ameen. Meen wasi bukkee jiruuni obsaan danda'eedhaani. Obsaan danda'e. Eeyyee. Namoota qabsiisa qabatanii fi akkas jedha lakkoofsa irratti Waaqayyo duratti gab jedhi obsaan immoo isa eeggadhu. Yeroo baay'ee jireenya Kiristiinaa kan nama nyaatu maaloo hojjettanii gungummiidha. Gungummiin jireenya Kiristiinaa baay'ee nyaata. Maali Waaqayyo maaliif akkas godhe? Maali Waaqayyo maaliif akkas naan goone? Maaliif Waaqayyo akkas hin godhe? Kun abdii hin qabu. Kun hin jiraatu. Kun fiixaan hin ba'u. Kun iddoo hin ga'u. Kun naan raawwatu. Kun akka Waaqayyo jedhe hin ta'u. Nama akka jiru jira. Waaqayyo natti dubbateera garuu akka sana ta'aa hin jiru. Namoonni yeroo baay'ee maal jedhu? Meerree natti dubbateera Waaqayyo natti dubbate. Inni naaf akka ta'aa Waaqayyo hin agarre meerree. Maaliif fuula isaanii dura biyyi waan abdii qabu itti fakkaatu. Waan isaan ijaan arganii isa Waaqa walitti dubbate yoo walitti dhufu. Akkamitti ta'anii yaadu? Akkamitti ta'umee obboleessa kositti ni maa'ee? Haalli Waaqayyo akkaataatti Waaqa hojjetu nuuf hin galu. Ameen? Isuma duwwaatu beeka. Waa'een Waaqayyoo is complicated. Isa dhumaa fuudhee irra keessa godha. Isa irra keessaa fuudhee jala godha. Waan hin taane fuudhee waan ta'u godha. Waan du'aa fuudhee isa jiraachisudha. Kanaaf waa'een Waaqayyoo namaaf hin galu. Amantiidhumaan isatti gatanii fuula Waaqa duratti gabje'anii obsaan isa eeggachuudha malee. Ameen? Ameen. Daawit waa'ee kanarratti waan saabelee tokko jira. Faarsa Daawit boqonnaa 37 olaallee Faarsa Daawit boqonnaa 37 irratti lakkoofsa 7 ka'ee dubbisa. Faarsa Daawit boqonnaa 37 lakkoofsa 7 ka'ee akkas jedha. Sa'aatii keenya dhimma bahuudhaaf nan dubbisaa qabsiisuma qabadhaa darbaa. Faarsa Daawit boqonnaa 37 lakkoofsa 7 8 9 dubbisa.
maqaa Yesuus nan dubbisa akkas jedha. Waaqayyo duratti gab jedhi. Waaqayyo duratti gab jedhi. Gongomi jedhu. Banbani jedhu. Waaqayyo duratti gab jedhi. Obsaanis isa eeggadhu. Nama karaa isaa wal qixxeeffatetti nama wanta hamaa koorratee fi fiixaan baafateefis ittis naarin dheekkamuu irraa of dhowwi banbanuus dhiisi. Inni hamaa hojjechuu duwwaatti waan si geessuuf hin aarin. Aariini wanta hamaa hojjechuutti waan si geessuuf hin aarin. Warri jal'oonni lafarraa hin balleeffamu, warri Waaqayyoon eeggatan garuu lafarraa hin qabatu. Irran deebi'a. Warri Waaqayyoon lolan, warri jal'oonni lafarraa hin balleeffamu. Warri Waaqayyoon eeggatan garuu lafa hin qabatu. እነሱ ስፍራን ይይዛሉ። warri Waaqayyoon eeggatanii lafa hin qabatu. Maachuu beektu kun lafa qabachuu jechuun is about possession. It's not about physical location. Asii deemtee lafa iddoo qabachuu otoo hin taane is about possession. Owning something. Isa Waaqayyo siif kaa'e sana, isa Waaqayyo siif kakate, isa Waaqayyo sitti dubbate, isa Waaqayyo sitti raaje, karaa raajotaa isa Waaqayyo baroottan keessatti dubbate kan inni ittiin harka keessa galuu danda'u obsuudhaan. Waaqayyo duratti gabdeettee Waaqayyoon eeggachuudhaan. Eeyyee haalli ati ilaaltu gaarii ta'uu dhiisuu danda'a. Eeyyee jireenya ati ilaaltu rakkisaa ta'uu danda'a. Eeyyee wanta gaafa ilaaltu wanta iddoo ga'u sitti hin fakkaatu. Maaltu si dhibe? Waan ta'e hundumaa dhiisiitii Waaqayyo irra kaawwadhu. Waaqayyo sin dagatu. Waaqayyo sin buusu. Inni koo hin bugu hin budhukuudha. Amma gaa obsi kuni obsa qabaachuuni isa Waaqayyo siif kaa'e fiixaan siif baasa. Obsa dhabuun immoo isa Waaqayyo siif kakate biraan si ga'uu dhiisu nama ajjeesa jiru. Yaadatoota waa'ee identity irraa jalqabee dubbadde torban darbe. Obsa qabaachuuni your future identity irra deebi'a. Obsa qabaachuun hafuura qulqulluu keessatti ilaa kana sirriitti na hubadhaa. Hamma nama dubbadde siniin gallee ta'e kana sirriitti dhaggeeffadhaa. Waaqayyoof akeeka Waaqayyoo keessa taatee hafuura qulqulluu keessa taatee obsa qabaachuun atmospheric upside down ifda. Upside down homaa hin jirumni ammoo jira. Abdiin hin jirumti ammoo jira. Maaliif ija kee obsa qabaannaan ija kee Kiristoos irraa hin buqqifattu. Kiristoos Yesuusis kanuma godhe maal godhe gammachuu fuuldura jiru maaludha? Nuti ijoollee Waaqayyoo ta'udha. Nuti saba Waaqayyoo ta'uu miti. Jalqabumaa ka'ee nuti saba Waaqayyoo turre baay'ee. By default namni biyya lafaa jiru nuti saba Waaqayyooti. Ijoollee Waaqayyoo kan nuti taane garuu dhiiga Kiristoos Yesuusin qulqulloofneeti. Madaa'uu isaatiin fayyineeti. Kanaaf egaa Kiristoos Yesuus nuti ijoollee Waaqayyoo akka ilaaluu fi gammachuu sana fiixaan baasuudhaa fi ija isaa isarra waan kaawwatee fi amma gaa inni kun viizinii isaati. It's not a mission. Viizinii sana eeggachaa jira. Bor kanatu ta'a jedhee eeggachaa jira. Isee harkaan gaawwachuudhaaf hamma deemetti salphina isaa homaatti hin lakkoofne. Waraansa isaa homaatti hin lakkoofne. Abaarsa kan keenya hundumaa ofirratti fudhate homaatti hin lakkoofne. Fannoo irratti fannifamuu homaayyuu hin lakkoofne. Itti tufamuu homaayyuu haleluuyaa homaatti hin lakkoofne. Salphachuu homaatti hin lakkoofne. Isa Waaqayyo naaf kakate bira nan gaale namni eeggatu isa naannaa isaa jiru homaatti hin lakkaawameen. Waaqayyoon galanna haa ta'u. Mee namoota lamaan tokko isa argisiisa. Wangeela Luqaas boqonnaa 5 irratti yeroo kanatti galtan dubbifadha. Wangeela Luqaas boqonnaa 5 guutummaa masaa yoo ilaalta waa'ee maalii dubbata? Waa'ee Kiristoos Yesuus Phexrosin gara tajaajilaatti waamee tokko dubbata. Kiristoos immoo wangeela baasee dhaqee namoota walitti qabee itti lallabee Phexrosin waame miti. Phexros faan gwaaddiyoota isaatii wajjin yookiis immoo his co-workers utuu qurxummii qabuuf galaana irra marmaaraa halkan guutuudha maa bulaniitu Kiristoos Yesuus adeemaatti dhufe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kiristoos adeemaa gara kee gaafa dhufu obsa qabaachuun barbaachisaadha.
Adeemaa gaafa dhufu sagaleen Waaqayyoo keessumaa lakkoofsa lamaa kasan yoo dubbistan Wangeela Luqaas boqonnaa 5 Kiristoos gara bidiruu Phexros irra ija kaawwate. Haaleluyyaa. Obsa qabaattanii iddoo sana yoo jiraattanii iji Kiristoos gara keessan dhufa. Iji Waaqayyoo sirra buufata obboleettii kun. Iji Waaqayyoo sirra buufata obboleessa kun. Let me ask you this. Ammatu Phexros achi hin jirre. Ammatu Phexros yaalee qurxummii sana qabu gaafa dhabu sokkeedha ta'e. Yesuus gaafa dhufe ija namarra buufachuun niisu Phexros irra miti jiru. Sinii galaadha wanti kun. Ammatu gurbaa salaatti sin deebisa. Isa waggaa meeqa kutaa 10 barate. Gaafa nu barannu sin barataa, eegatu finnee sin barataa, eegatu dulloomnee sin inuma barataa jechuudha. Ammatu Phexros walakkaatti dhiisee adeeme ilaala. Phexros inni nama kuma meeqa walitti qabee itti lallabe hin jiru ture. Phexros inni namoota meeqa fuuldura Phexros inni Kiristoos Yesuus duukaa mooraa diinaa seene hin jiru ture. Ammatu Kiristoos ammatu Phexros obsa qabaatee achi hin jiraanne Kiristoos gaafa dhufeetu achitti isa hin agarre. Phexros inni bara kakuu haaraa keessatti Kiristoos erga du'ee booddee seenaan isaa maharra haasa'amu kun. Phexros inni bishaan irra adeeme kun. Phexros inni nama kuma meeqatti lallabe kun. Phexros inni namoonni horii qaban dhaqanii miilla isaa jala kaa'aa turan kun. Ergamaan Phexros hin jiru ture. Maaltu jira ree? Yaa humna amintee Phexros nabbar. Sini galaa jira? Utuu obsa qabaatee achi hin turre kun hin jiru ture. I'm specifically talking to you right now. Maaltu beekaa? Seenaa keenya Kiristiinaa darbe keessatti obsa dhabuudhaan kan ka'e wanta meeqa dhabne irraa laata? Yeroo itti Waaqayyo kennaa fide, yeroo itti Waaqayyo dhufee miidhama kee qabachuu dhufetti, yeroo itti Waaqayyo gara kee dhufee si qabachuu dhufetti, yeroo Waaqayyo gara kee dhufee si ilaaluu dhufetti, yeroo itti Waaqayyo isa atitti kadhatte argachuudhaaf yeroon isaa ga'ee harki Waaqayyo hiixatetti tarii obsa dhabuudhaan kan ka'e achi dhabamne irraa laata? Har'a namni gurra qabu waa dhaga'u. Galanni Waaqayyoo fa'i ta'u. Mee obsa qabaadhaa. Mee obsa qabaadhaa. Macaafa uumamaa boqonnaa 40 mee manatti gaafa galtan booddaa seera uumamaa boqonnaa 40 irratti wanta baay'ee isin dhibu tokko seenaa baay'ee nama obsaa tokko isin hima. Innis Yoosefi. Yoosefi yeroo inni itti Waaqayyoon ganee, Waaqayyoon baqatee, Waaqayyoon arrabsee itti badu tokko jira ture. Keessumaa Phexros Yoosefi yeroo inni mana hidhaa ture yaadattu? Qoramsa Yoosef irra ga'e keessaa mana hidhaa keessatti yeroo inni itti namoota lamatti hiikaa abjuu hime yaadattu? Mee namoonni yaadattan? Yes. Namoota mana mootii keessaa inni tokko itti gaafatamaa dhugaatii, inni tokko immoo itti gaafatamaa nyaataa kan ta'e የመጠጣላፊ የምግብ ኃላፊ jedhame kan ta'e mana hidhaa keessatti abjuu itti himatanii abjuu hiikeef. Namni Waaqayyo Yoosef akka jedhaniin ati organama hidhaa keessaa si waamtu firdii sii kennama si fannisu lafa fannifamtetti immoo allaattiin dhuftee gubbee kee keessaa nyaatti fannoo irratti foon kee akkasitti nyaata malee tokkotti immoo galagalee itti gaafatamaa dhugaatiiti atis boorsi waamu an fannifamaa hin hiikoo hojii keetti deebita firdeen si ilaalameera hojii keetti deebita jedheniitu adaraa yeroo hojii keetti deebitu na yaadadhu maaliif iddoo kana isinitti qaara beektu yeroo obboloonni isaa isa ari'anii yeroo obboloonni isaa boollatti keessa darbatanii yeroo obboloonni isaa isa gurguratanii kun nama hin dhibu maalummaan isaa hin beekamne waan ta'eef yeroo warri naggaadonni Gibsi bitatanii fudhatanii galanii
kun nama hin dinqu. Yeroo garbicha ta'ee mana mootii gale kun nama hin dinqu. Yeroo haati manaa mootii cubbuu afeerte kun nama hin dinqu. Yeroo mootiitti namnaa mootiin isa amanuu dee kun nama hin dinqu. Inni kun garuu nama dinqa. Maaliif beektu? እግዚአብሔርን ኃይል አዩ። ሚራክሊ waaqayyo arganiiru jiru sun. Keessumaa namichi inni hojiitti deebi'e suni dinqii waaqayyo namicha kanaan hojjetu arganiiru. Hundi waaqayyo akka isa duukaa jiru, nama waaqayyo akka inni ta'e, dibanni waaqayyo akka isarra jiru argeera moo gara namichi kun? Argeera. Garuu inni irraanfate. Guyyaa tokkoof irraanfate. Torban tokkoof inni irraanfate. Ji'a tokkoof irraanfate. Waggaa tokkoof irraanfate. Even waggaa lama irraanfate. Let me tell you this. Ati akeeka waaqayyoo fiixaan baasuuf fuula waaqa irratti gab jettee obsaan adeemi malee እግዚአብሔር ኦፖርቹኒቲን ያዘጋጃል። waaqayyoo karaa ittiin si falasiifalu nama siif qopheessa. waaqayyo koo miinsi ittiin Phexroosii mana hidhaa keessa Yoosefii mana hidhaa keessaa baasu qopheesseefi namichi garuu inni irraanfate obsa Phexros obsa Yooseftu baay'ina dhiba. Yoosef garuu yaa waaqayyo boloonni koo abjuudhaan itti hime malee miiraakilii akka itti na keessaan hojjettu na garre. Kanaaf nan dhibu. Namichi kun garuu dinqii itti hime dinqii ati naan hojjettu humna kee arganii erga na irraanfate dhuguma na duukaa jirtaa jedhee gonkumoo irra turre. Irra turre. Yoosef ግን አንድ ነገር ያውቅ ነበር. Itti gaafatama mana dhugaatii mootiitu isa irraanfate malee waaqayyo inni jiraataan isa hin irraanfanne. Haleluuyaa. Isa dhugaatii buusutu Yoosefin irraanfate malee waaqayyo inni Yoosef irraa akeeka qabu, waaqayyo inni Yoosef irraa dhimma qabu, waaqayyo inni Yoosefin waame isa hin irraanfanne. Ameen. Haleluuyaa. Har'a obboleessa obboleettii koositirima waaqayyoon irraanfateera kan jettu. Milikkita immoo gootee faatti ofii qopheeffattee waaqoon irraanfateera maaliif biroo kan qabu waaqoon irraanfateera maaliif horii hin qabu hojii hin qabu yoo qabaadhes immoo isa naga'u miti nagaa hin qabu kanan qabu kunnaan guunne kan jettu sittin himaa waaqayyo sin irraanfanne waaqayyo sin daganne ati obsaan waaqayyoon eeggadhu dhuguma sittin himaa waaqayyo sin daganne. Waaqayyo sin irraanfanne eeyyee namni si irraanfachuu danda'a eeyyee hiriyaan si irraanfachuu danda'a eeyyee mootummaan si irraanfachuu danda'a firri kee si irraanfachuu danda'a mucaan kee si irraanfachuu dandeessi maatiin kee si irraanfachuu danda'a haati manaa kee si irraanfachuu dandeessi waaqayyo waaqni jiraata sin irraanfanne. Inni si wajjin jira inni akeeka sirraa qabu inni dhimma sirraa qabu inni si waame waaqayyo waaqni jiraataanii sin irraanfatu. Obsa qabaadhu. Obsa qabaadhu. Obsa qabaadhu. Honna waaqayyo argita. Obsa qabaadhu. Fiixaan bahiinsa argita. Obsa qabaadhu. Kaleessa dheengaddas obsiin dadhabe meerreen jedhin. Kan abjuu agarte, kan abjuu kee namatti himte, kan abjuun kee si hiikame waaqayyo biraa eeggachaa jirtu obsa qabaadhu. የመጨረሻውን ሰውየው ነው እግዚአብሔር ያሳሰሳለት የመጨረሻ ዱማት ከነ ዋቆ ሳፍካሴ inni madugaatii boosuu isa sarraanfate waaqayyo namoota achi keessa jiran hundumaa keessa akka fooniitti hundumarra kan caalate mooticha ture mootii kaaseef waaqayyo. Sababii abjuu mootichi arge koo rezumee xaafafiira waaqayyo Yoosef dandeettii akkasii namni qabu tokko iddoo akkasii jira. Namichi sun gaafa mee macaafa seera uumamaa boqonnaa 41 irratti gaafa galtan namichi sun gaafa achi qomaa deebitu kun waaqayyo waan guddaan balleesse namichi abjuu namaa hiikuu danda'u namichi baay'ee cimaan tokko mana hidhaa keessa jira jedhe waggaa lama booddee waggaa lama obsee taa'ee eeggate eega dinqiin isarraa hojjetame booddee Iyyoom akkas jedha macaafa Iyyoom boqonnaa 14 lakkoofsa 7 irratti wogni yoo murame iyyuu maan dameen isaa yoo raagee xaame iyyuu abdii qaba deebi'ee lata. Abdii qaba deebi'ee lata. Hidda isaatu lafa jala waan ta'eef hiddi isaa bishaan arga waan ta'eef ati immoo spiritual identitiin kee hafuura waaqayyoo keessatti ijoollee waaqayyoo taatee jirta. Ijoollee waaqayyoo immoo waaqayyo biraa waan barbaadan hin dhaban. Kanaaf ati waaqayyoon eeggadhu. Olkaanii waaqayyoo kana